Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV deebineerra jechuudha. Yeroo baay'ee tureef addaan baanee turre guyyaa har'aa kana garuu walitti deebinee barnoota keenya qormaata tiraansiitii walitti deebinee jirra jechuudha. Andee buukootti baay'ee gammadeera. Kana booddee qormaata biyyoolessaa maatimaatiksii irratti sirriitti kan wajjin hojjechaa deemu ta'a jechuudha. Guyyaa tokko booddee guyyaa tokko olee kan isiniif galakkisnu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu maatimaatiksii Itoophiyaa Yuunivarsiitii Intiraans Egzaaminashinii kan bara 2017 jechuudha. Kunis sanii keessa kan kennamedha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu guyyaa har'aa. Viidiyoo kana keessatti warreen armaan gadiiti jechuudha kan nuti kaasnee wajjin ilaallu. In this video we solve the equation related to this concept. Inni jalqabaa power fraction jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Deriveetiivii iskalarii fi vector quantity jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla. Konseptii isaa gabaabinaan coefficient of mean deviation about the median kan jedhus wajjin ilaalla. Rational number jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Graph of trigonometric function kan jedhu maal jechuu akka inni ta'e bal'inaan ilaalla. Favorable outcome in a random experiment, logarithm function, polynomial function fi seetii kan jedhu paartii kana keessatti jechuudha kan nuti kafarii goonee baanu. Kanaaf amma xumuraatti akkasiin wajjin turtan affeerraa isinii gochaa akkaataan itti barumsa kana isinii kennu immoo gara fuulduraatti konseptii isaa akkasiin qabattanitti gaaffii isaa duwwaa solbii gochuu osoo hin taane konseptiin isaa maal jechuudha kan jedhu irratti hundaa'e jechuudha kan isinii kennu. Kanaaf qormaata keessanii gaaffii 60 kan qabudha. Akkasumas sa'aatiin isinii eeyyamamu sa'aatii 3 maatimaatiksiidhaaf jechuudha. Sabjektii koodichi yookiin maaziidhaaf kan kenname 0.2dha. Buuklet koodii yookiin koodiin barataa sanaa immoo 295 kan ta'edha jechuudha. Kuni infoormeeshinii isinii kennamuu qabudha jedhee waan yaadeef itti dabalee guyyaa har'aa kana gaaffii tokkoffaarraa kaanee intiraans egzaaminashinii kan bara 2017 kana gaafa ilaallu maal jedha? Which one of the following function is not a power function? Function armaan gadii keessaa kan power function hin taane kamiin jedhee power function jechuun maal jechuudha kan jedhu dursinee wajjin ilaallu. Power function jechuun fakkeenyaaf foormii kanaan kan ifamudha. Fakkeenyaaf f of x is equals to k the power of x the power of a yenna ta'e asitti k dhaa fi n kuni constant number yenna ta'an. Fakkeenyaaf 2x the power of 3 yenna fudhanne 2 dhaa fi 3 kun constant number isaa bitaanii fi it is a power function. Foormii kanaan kan nu kennamu jechuudha. Inni kan biraan exponential functioniin immoo kanaa wajjin wal fakkaataa g of x yenna fudhannee fakkeenyaaf kun immoo k ta'ee a the power of x ta'a jechuudha. Jijjiiramaanii exponentii gaafa ta'u exponential function ta'a jechuudha. Fakkeenya kanaa kan ta'uu danda'u isuma kana yoo sirreessinee barreessine 2 times 3 the power of x yoo goone it is exponential function. Kana jechuudha kan irratti hundoofnee gaaffii kanaaf solvii gaafa goonu fakkeenya isa kana gaafa fudhannu x the power of -3/5 jedha. Kuni as waniitu jira. Kun immoo constant number'idha. Kanaaf it is a power function. Garuu inni nootti nu jechaa jira jechuudha. Itti fufnee isa kana immoo radical of 2x the power of 3/2dha. Kana sirreessinee barreessuu dandeenya. Herrega keessatti beektu jedhee yaada. Innis fakkeenyaaf radical of a yoonna fudhannee a the power of 1/2 goonee barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kunis 2x the power of 3/2 the power of 1/2 goonee barreessuu dandeenya. It is a power function. Kunis power functionidha. Inni kunis pi x the power of 5dha. It is a power function. Sababiin isaa foormii kanaan barreeffamee sababii jiruuf deebiin isaa dirqama diitaa jechuudha. Kanaaf inni kun immoo akkamittira radical of 3 the power of x/2dha. Asitti exponentiin keenya sababii variabilii ta'eef it is exponential function. Inni kuni probleemii inni kuni gaaffii ammaa kan fakkaatudha. Kana wajjin wal fakkaata gaaffii tokko tokkotti dabalee hin jira jechuudha. Akka sirriitti isinii galuu fi isa kana erga solvii gootanii booddee isa kana immoo ofii keessanii hojjetu jechuudha. Deebii isaa immoo telegiraam chaanaalii keenyarraa dhuftanii argattu. Telegiraam guruupii irratti dhuftanii achirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Achirra jira sababiitiif.
Inni kan biraan gaafii lammaffaatti gaafa dabarru maal jedha? Let f of x is equals to 1 minus 2x the power of 1 over 2 nuun jechaadha. Then what is the value of f derivative at x nuun jedhee faakshinii tokko jira inni ta'e fakkeenyaaf faakshinii f of x qabna inni ta'e faakshinii f of x keenya kun immoo faction of g of x the power of n wajjin wal qixxeedha inni ta'e derivative isaa immoo maal ta'a? F derivative at x maal ta'a jechuudha. Inni kun immoo n times g of x the power of n minus 1 times g derivative at x wajjin wal qixxeetaa jechuudha. Foormii kanaan arganna. Kana booddee amma faakshinii nu kenname kana keessaa maal baasuu dandeenya? G of x keenyaa fi akkasumas value n keenya baafachuu dandeenya jechuudha. Faakshinicha keessaa f of x nu kenname maali? 1 minus 2x the power of 1 over 2 dha. So g of x keenya kana nu ta'a jechuudha. Innis 1 minus 2x nu ta'a. n keenya immoo 1 over 2 nu ta'a jechuudha. Kana qabna. Derivative isaa gaafa jennu n keenya f derivative at x is equals to n keenya 1 over 2 dha. g of x the power of n minus 1. n minus 1 jechuun immoo 1 over 2 minus 1 jechuudha. Kun immoo negative 1 over 2 nu dhufa jechuudha. So iddoo kana gaafa bakka buufnu maal ta'a kuni 1 minus 2x ta'a the power of negative 1 over 2 ta'a jechuudha. Times jennee g derivative at x dha. Kana immoo gaafa derivative goonu g derivative at x jechuun minus 1 minus 2x the power of yookiin derivative gaafa goonu kana constant gaafa derivative goonu 0 ta'a minus jennee 2x kana gaafa derivative goonu maqaa waan nuuf lama duwwaatu nuuf jechuudha. So negative 2 qabna jechuudha asirra. So times jenneesti negative 2 goona jechuudha. So negative 2 fi 2dhaaf 2 nasii wal balleessa negative 1 tas tafa negative 1 kun dhuftee isa kanaan asii baay'isti. So negative 1 tas tafa 1 minus 2x the power of 1 over 2 tafa jechuudha. Herrega keessatti immoo akkamittiin barannee turre fakkeenyaa fi 1 yookiin immoo a the power of negative 1 over 2 jenna ta'e akkamittiin barreessuu dandeenya? 1 over jennee a the power of 1 over 2 goonee barreessuu dandeenya jechuudha. So kanas akkasumattiin gaafa barreessinu maal ta'a kuni negative 1 over jennee 1 minus 2x the power of 1 over 2 ta'a jechuudha. Kun deebii keenya nu ta'a jechuudha. Deebiin kunis immoo kamirra jira? D kanarra kan jiru kana ta'a jechuudha. Kana square root jala geessuu dandeenya. Asii maal gochuu dandeenya? 1 over 2 jechuun radicaalii jala geessuu dandeenya. Minus 1 over jennee under radical 1 minus 2x jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kun immoo gaaffii lammaffaadhaaf gaaffii isinii ba'edha. Isee kanas jalatti hojjettanii dabartu jechuudha. Gaaffii sadaffaatti dabarree jira. Gaaffii sadaffaan maal jedha? Which of the following statement describe the difference between scalar and vector quantity nuun jedha. Garaagarummaa skalarii fi vector quantity nutti himu jechaadha. Gaaffii baay'ee salphaa ta'edha. Maal jedha? Physical quantity that only have a direction are scalar nuun jedhe. While that have only magnitude is vector nuun jedhe. Kun faallaa dubbate jechuudha. Physical quantity that have magnitude are scalar while both magnitude and direction is this one is the correct answer. So baay'ee salphaadha jechuudha. Deebiin isaa bii ta'a. Gaaffii sadaffaarra ga'e. Kun immoo gaaffii sadaffaadhaaf asii ta'uuf kan baay'eedha probleemidha. Tufnee gaaffii afuraffaa gaafa ilaallu consider the following data nuun jedhee data armaan gadii kan haala kanaan nu kennee jiru. Kana gaafa jennu asirratti xiyyeeffannoo akkasiin kennitan kanan barbaadu maal irrattidha? Coefficient of mean division dha kan inni gaafate. Steeppiidhaan isinii kenna jechuudha. Akkamittiin akkasiin solvii gootan. Jalqaba irratti kan isin barbaadanii find the value of n. N keenya maal ta'a? Itti fuftanii kan isin barbaadanii miidiyaanii keenya barbaaddu. Miidiyaaniin maal ta'a kan jedhu. Steeppii kana yeroo hordoftan gaaffii akkasii cirma dogoggoruu hin dandeessan jechuudha. Dogoggora nuumtan jechuudha. Kanaaf steeppii kana fayyadamtanii
barbaaduu qabdu. Itti fuftanii mean deviationii barbaaddu. Mean deviationiin keessa maal ta'a? Xumura irratti kan isin argattan maal barbaaddu? Coefficient of mean deviationii keessan argattu jechuudha. Haala kanaan barbaaddu. Amma egaa N'n keenya maal ta'a asirraa gaafa barbaadnu 1 2 3 4 5 6 7 8. N jechuun baay'ina elementoota keenyaati jechuudha. Sabooddee N'n keenya 8 arganna. Miidiyaanii keenya immoo gaafa barbaadnu yoo lakkoofsa eveniiti ta'e fakkeenyaaf kun 8 even nambariidha baay'inni isaanii. Isa booddee gara lamatti qoonnee warreen gidduutti argaman lama walitti hidhaanii lamaaf irra jechuudha. Kanaan booddee miidiyaaniin keenya maal ta'a jechuudha. Asirraa 1 2 3 asinis 1 2 3 wal hireetanii kana lama walitti hidhaa jechuudha. Kana booddee maal ta'a kuni 9 edoo 11 hiruu 2 ta'a. Kun immoo meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechuudha. 10 argadhe kun miidiyaanii kooti jechuudha. Miidiyaanii argadhe maal barbaadetti fi mean divisionii kun barbaada. Mean divisionii kun immoo akkamittiin barbaada? Absolute value of x minus 10 godha jechuudha. 10 isa kanan godha. So x'n kun immoo isa kamii? Isa kana asirra jiru kanadha jechuudha. Kana booddee tartiibaan tokkoon isaanii irraa hir'isaa deema. Kanarraa gaafa hir'isu meeqan argadha? 9 argadha plus kanarraa immoo gaafa hir'isu 7 argadha plus kanarraa gaafa hir'isu 3 argadha. 10 irraa isaaraa jechuudha. 9 irraa immoo gaafa hir'isu 1 argadha. Absolute value dha sababii ta'eef negatiivii hin ta'u jechuudha. 11 irraa gaafa hir'isu 1 argadha plus 13 irraa gaafa hir'isu 3 argadha plus 18 irraa gaafa hir'isu meeqan argadha? 8 argadha. 28 irraa immoo gaafa hir'isu meeqan argadha? 18 argadha jechuudha. Kana booddee kana hunduma isaanii maal gochuudha? Walitti hidhuudha jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kun gaafa walitti hidhanu 50 arganna jechuudha. Tootaalii isaanii 50 arganna. Erga 50 argannee mean divisionii keenya argachuudhaaf maal goona? Mean division is equals to 15 divided by baay'ina kanaatiif irra jechuudha. Baay'ina kana isaan immoo meeqadha? 10 jechuudha. 10f gaafa irru meeqa arganna? Mean divisionii keenya 5 arganna jechuudha. Amma 5 arganneerra mean divisionii keenya argannee booddee coefficientii keenya argachuun immoo baay'ee salphaadha jechuudha. So coefficientii keenya argachuudhaaf immoo maal goona? Coefficientiin keenya maal ta'a jechuudha? 5/10 ta'a jechuudha. 5/10 ta'a. Kana jechuun coefficient of mean divisionii keenya abaatoo miidiyaanii keenya formulaan isaa maalidha? Mean division divided by miidiyaanii keenya nu ta'a jechuudha. Divided by miidiyaanii. So mean divisionii keenya sitti meeqa arganne? 5 arganne divided by 10 it become to 1/2. The answer must be D dha jechuudha kun. Answeriin isaa D irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu baay'ee salphaadha jechuudha. Gaaffiin kun immoo akkasiin shaakaltaniif kan isiniif qophaa'edha. Kanas ofii keessanii shaakaltu jechuudha. Gaaffii ammaa kan fakkaatudha jechuudha inni kun. Itti fufnee gaaffii 5ffaa gaafa ilaallu which one of the following is an irrational number? Irrational numberii kan ta'e kamiidha nu gaafachaa jira. Kanarratti yaada ijoo bareedduu tokko isinii kenna. Kanis yeroo hundumaa qabattanii qormaata irratti illee kan baay'ee isin fayyadu jechuudha. Yaada kana qabattanii naan everything dogoggortan jechuudha. Cirumayyuu dogoggoruu hin dandeessanii. Yaadachisi irrational numberii jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi warreen kana key point warreen kana qabachuu qabu jechuudha. Key kaaraakterii warreen jedhaman warreen kana jechuudha. Irrational numberidhaa fi warreen kuni warreen ijoo ta'anidha. Inni jalqabaa non perfect square inside a square root is irrational number always jechuudha. Fakkeenyaaf radical 2 jenna fudhannee radical 2 kuni maalidha kuni? Irrational numberidha. Sababiin isaa maaliifi? 2 kuni non perfect square dha sababii ta'eef. Kana jechuun non perfect square jechuun lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee lama nu kennu hin jiru sababii ta'eef non perfect square jenna. So non perfect square kuni square root jala yoo galee deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Irrational numberii nu kenna jechuudha. Irrational numberii nu kenna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa non perfect square inside a square it is irrational number.
Itti fufnee nan termineetingii. Nan termineetingii kan nuti jennu immoo warreen akkamiiti? Fakkeenyaaf termineetingii duwwaa yoo fudhannee 1/2 yoo fudhannee 0.5 jedhee dhaabbata. Nan termineetingii gaafa ta'u garuu hin dhaabatu jechuudha. Lakkoofsi kun tokko ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, everything itti fufa jechuudha. Lakkoofsichi dhuma qabu. Kanaaf nan termineetingii gaafa jennu akkasii jechuudha. The decimal goes on forever without ending. Nuti itti deema jechuudha. Inni kan biraan nan repeatingiidha. Kan deddeebii hin qabnedha. Fakkeenyaaf 0.555 jedhee haala kanaa itti fayyadamee it is repeating. Deddeebi'aa jira. Shantuu ofii isaatii deddeebi'aa jira jechuudha. Garuu 0.5 jedhee 1, 2, 3, 4 jedhee lakkoofsa sii waliin fakkaanneen deddeebi'aa jira inni ta'e it is non repeating jennee waamna. Inni kan biraan cannot be written as a simple fraction p over q dhaan jennee hin barreeffamu ta'e. p over q dhaan hin barreeffamu jennee ta'e it is not what? It is not rational number. Rational number ta'uu hin danda'u. Irrational number ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf 22/7 yoo fakkeenya fudhannee maalii wajjin wal qixxeedha kuni? Paayii wajjin wal qixxeedha. Approximately dha jechuudha kuni. Garuu as keessatti paayiin kuni maal miti? Rational number miti yookiin irrational numberidha. Paayiin irrational numberidha. 22/7 kun garuu rational numberidha. Maaliif kun? 22/7 kuni repeatingidha. Bakka ta'e ga'eetu repeat of gochaa deema lakkoofsi isaanii. Kanaaf rational numberii ta'a. Kun garuu irrational numberidha jechuudha. Irrational numberii. Kanaaf warreen kana irratti hundooftanii gaaffii kana deebisuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf 3.400 dha kuni dhaabbataadha jechuudha kun. 00 dhaabbateera it is. Inni kan biraan square root of 0.04 square root of 0.04 yoo fudhattanii kana square root jalaa baasuu dandeessu. Innis 0.2 ta'uu danda'a jechuudha. Kana gaafa waliin baasitan kana isinii kenna deebi'ee jechuudha. Kanaaf kunis rational numberidha. Inni kan biraan 1.162 jedhee itti fufa kun repeatingii agarsiisaa jira jechuudha kuni lamata ofii isaatii deddeebi'aara. So seera isa kanaan itti fufa jechuudha kunis. Kanaaf kunis rationalidha. Rationalii kan ta'e d dha jechuudha. Square root of 29 dha. 29 kun ofii isaatii non perfect square dha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa d kanarra kan jiru kana ta'a jechuudha. Itti fuftanii isin immoo gaaffii kana hojjettu gaaffii ammaa wajjin wal fakkaata jechuudha kuni. Itti fufnee kan wajjin ilaallu gaaffii jaafaa giraafii wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha yookiin giraafii kan of keessaa qabudha. Trigonometric functionidha jechuudha kuni. Isa kanaaf immoo akkamittiin solvii goona wanta jedhamu wajjin ilaalla. Dursa akkamittiin qormaata irratti karaa salphaa ta'e tokkoon karaa dogoggoruu hin dandeenye tokkoon bartuu kan jedhamu isinitti agarsiisu. Amma kun giraafii tirigii keenyaati yookiin trigonometric functionii warreen jedhamanii isaaniif giraafii ka'udha. Akkamittiin adda baafna karaa salphaa ta'een kan jedhu ilaaluudhaaf maal gootu isinitti fakkaate? Karaa baay'ee salphaadha jechuudha kuni. Akkam gootu fakkeenyaaf saayinii yenna fudhattanii saayiniin kuni asii 0 keessa darba. Yeroo hundumaa 0 interceptii godhee darba jechuudha. Always 0 interceptii godhee darba. Kosaayinii immoo yenna fudhattanii always 0 wajjin waliin argan jechuudha isaan. 1 interceptii godhee darbaa jechuudha. 0 wajjin waliin arganii 1 interceptii godhee darba. It is cosine function. Kun immoo yoo 0 keessa darbe immoo it is sine function. As immoo yeroo dhuftanii kan taaniiti kun immoo. Taanii kana agartu miti inni kun 0 keessa akkasitiin darbaa. Kana fakkaata jechuudha giraafiin isaanii. Intervaalii ta'e qaba jechuudha kun immoo haala kanaan jechuudha. Continuous miti bakka discontinuous ta'uu qaba. Akka warra kanaa haala kanaan hin deemu jechuudha inni kun. Bakka itti discontinuous ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan kan kootii inni fudhatan inni kun immoo faallaa kanaati jechuudha. Akkuma argitan inni kun asii dhufee akkas ta'a. Inni kun immoo faallaa kanaa akkas ta'a jechuudha. Kan kootii immoo kana fakkaata. Itti fuftanii kan kooseekii immoo kana fakkaata jechuudha. Daawwaardii apwaardii. Inni kan biraan kan seekii immoo kana fakkaata. Giraafii kana erga akkasiin qabatanii booddee qormaata kamiiniyyuu dogoggoruu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf giraafii kana nu kenne amma iddootiin kun negatiif paayii overtuudha.
0 keessa darbeera. Amma sababii 0 keessa darbeef karaa gabaabaa murteessuu hin danda'a jechuudha. Giraafiin kun maal akka inni ta'e murteessuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa B mataa jechuudha salphaatti. Saan faakshinii kana ta'a jechuudha. Haala kana murteessuu hin dandeenya. Isin immoo kun maal ta'a kan jedhutu deebii isaatti baastu jechuudha. Gaaffii torbaffaa irra geenyee jirra. Gaaffii torbaffaa maal jedha? Which one of the following statement define favorable outcome in a random experiment? Random experiment keessatti kan favorable outcome nutti agarsiisu statement kamidha jedhee nu gaafachaa jira. Isa dura kan isin agarsiisu. Gaaffii kana deebisuun dura kan isin agarsiisu. Kuni daa'eedha yookiin daa'ee isa kutaa gadii keessatti baratan jechuudha. Fakkeenyaaf daa'een kuni lakkoofsa ofirraa qaba. Akkuma agartan lakkoofsi tokko asirra jirti, tokko duwwaatu asirra jira. Itti fufee lama immoo asiin jira. Sababii hundi isaa akka al tokko suuraa kee mul'achuu hin dandeenyeef bakka lamatti ka'e jechuudha kuni. Lama immoo asiin jira. Deebi'ee sadii immoo asiin jira. Itti fufee afur immoo akkuma argatan kana asirraan jira. Itti fufee shan immoo asirraan jira jechuudha. Shan jechuudha kuni. So inni kun shan jira, as tokkotu jira, as sadiitu jira, as immoo afurtu jira, as lamatu jira, as immoo meeqatu jira? Ja'atu jira jechuudha. Amma daa'een kuni otoo hin darbatamii lakkoofsa meeqa jira yookiin wantooti asirra jiran kuni lakkoofsa tokko hanga ja'atu jira jechuudha. Asirra tokko jira, lama jira, atuma jennu ja'atu jira. Kanaaf tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Favorable outcome jennee waamna jechuudha warreen kana. Sababiin isaa maaliif tokko bahuu danda'a. Gaafa wal darbatan tokko bahuu danda'a, lamas bahuu danda'a, sadiis bahuu danda'a, afuris bahuu danda'a, shanis bahuu danda'a, ja'as bahuu danda'a jechuudha. Isa kanaan favorable outcome jenna. Erga darbannee booddee immoo fakkeenyaaf daa'ee kana erga darbannee daa'een kuni kallattii kanaan achi ol galagalee hafa inni ta'e. Kallattii lakkoofsa shanii kanaan achi ol galagalee hafa inni ta'e. Isaan immoo outcome jennee waamna jechuudha. Outcomes jennee waamna. Kanaaf kan achi ol galagalee hafe shan sababii ta'eef shan ta'a jechuudha. Outcome keenya shan ta'a. Favorable outcome keenya kan nuu bahuu danda'u immoo warreen kana ta'a jechuudha. Warreen kana ta'a. Number of favorable outcome jenna nuun jedhe immoo nambarii isaati. Elementii meeqa of keessaa qaba kan jedhudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Ja'a jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Nambarii isaa yoo gaafate akkasitiin. Erga kana qabannee booddee gara gaaffii keenyaatti gaafa deebinu maal jedha? Which one of the following statement define favorable outcomes in a random experiment nuun jechaa jira sababii ta'eef maal jedha? Irratti the outcome that ensure the occurrence of a particular result nuun jechaa jira jechuudha. Deebiin isaa eedha jechuudha. Ensure nuun jechaara occurrence carraa ta'umsaa tokko kan nutti agarsiisudha. Ingiliffa salphaadhaan yoo ibsine kana jechuudha. The possible result that achieve the event kan jettu kan bakka nuu buuti jechuudha. Kanaaf deebiin isaa isa irra jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan ibsuu dandeessu. Kun immoo gaaffii isinii kaa'amedha. Kanas hojjettanii koomentii irra naa keessu. Itti fufnee gaaffii saddeettaffaa gaafa ilaallu given that log of 4.8 is equals to 0.6812. Log of 6.93 is equal to 0.8406 and the log of 6.84 is equal to 0.8351 jedhee then what is the value of 48 jedhee nu gaafate. Kana bifa tirikii ta'een deebisuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf radical of 48 yoo fakkeenya fudhannee 6.92 something jedheetti dhufa. Kanaaf deebiin isaa 6.93 dhufa jechuudha. Itti siqeenya yenna kana square root jalaa baasuu dandeessanii deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa C ta'a. Garuu bifa loogaarizimiitii yoo jenne immoo bifuma herregaatii yoo jenne immoo maal ta'a kan jedhu gaafa wajjin ilaallu maal ta'a kun fakkeenyaaf gaafa jennu log of 48 barbaanne jalqaba. Log of 48 gaafa barbaannu log of 48 kun maal ta'a? Log of 4.8 times 10 jennee barreessuu dandeenya. Kana immoo sirreessinee gaafa barreessinu log of jennee
4.8 plus jennee log of 10 jennee barreessuu dandeenya. Asii log of 10 kuni 1dha plus jennee log of 4.8 immoo nu kennameera. Asirra jiran kun immoo meeqadha inni 0.6812 dha jechuudha. Kana qabna. Kun log of 48 dha. Meeqa ta'a kuni 1.6812 ta'a. Amma immoo kan inni nu gaafate garuu log of square root of 48 dha. Isa immoo gaafa barbaannu log of square root of 48 is equals to maal ta'a kuni log of 48 the power of 1 over 2 ta'a. 1 over 2 kana as fiduu hin dandeenye jechuudha seera loogaariizimii keessatti. Kanaaf 1 over 2 jennee log of 48 jechuu dandeenya. Log of 48 asitti arganneerra finnee bakka buufna jechuudha. 1 over 2 1.6812 gaafa goonu asirraa kan nuti argannu 0.8 kana gaafa lamaa birruu jechuudha. 0.8 406 arganne jechuudha. Kan argannu. Amma isa asirra jiru kanaafi warreen kana sadan keessaa kompeerii goona jechuudha. Amma 0.8406 dha kan inni nu dhufu. Asirra gaafa dhuftanii 0.8406. Kanaaf salphaamatti 6.93 akka inni ta'u asirraa argattu jechuudha. Kanaaf deebii isaa isa siirra jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Kuni gaaffii isiniif kaa'amedha. Piroobileemii kana ofii keessanii solvii gootu. Deebii isaa telegiraam chaanal irraa kottaa buufadhaa isiniin jedha. Itti fufnee gaaffii sagalaffaa irra geenyee jirra. Maal jedha? Let f of x is equals to x cube plus 2x plus 1 and g of x is equals to x square plus 1 be given to polynomial function. Then which of the following is true? Jedhee nu gaafachaa jira. Amma gaaffii kana bifuma salphaa ta'een deebisuu dandeessu. Inni jalqabaa f of x divided by g of x in keenya is equals to x square plus 1 over x minus 1 ta'an nuun jedhe. Garuu nuti gaafa hojjennu kun equaliin ta'u. Gaafa hojjennu maal ta'a kuni x cube plus 2x plus 1 over x square plus 1. So kana ta'a jechuudha deebiin isaa. Garuu kanan ta'u. Kanaaf it is not answer. Itti fufnee isa biirra jiru immoo yennoo jennee yoo walitti daane hoo kan jedhudha. Kana jechuun x cube plus 2x plus 1 plus x square plus 1. Kana gaafa walitti daanu kun maal ta'a? X cube plus x square plus 2x plus 2 ta'a jechuudha. Termoota wal fakkaatan walitti daana. Termoota wal fakkaatan immoo walitti daa'uu hin dandeenyu. X cubeedhaan kan jiru x cube itti daa'uu dandeenya. X squareedhaan kan jiru x square itti daa'uu dandeenya. Like termiidha jechuudha kan nuti walitti daanu. Kanaaf kana ta'a kun. So it is not answer. Inni kana duwwaa jedhe sababiitiif. Kunis hin ta'u jechuudha. Kunis hin ta'u deebii si bukkee dhufneerraa maal ta'a? F of x minus g of x dha jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? F of x minus g of x. F of x keenya x cube plus 2x plus 1 dha. Minus jennee maal gochuu dandeenya? G of x keenya itti barreessuu dandeenya. Innis x square plus 1 kan jedhudha. So gaafa walirraa dhusnu maal ta'a kuni? X cube minus x square plus 2x then asii negatiiviin kun hunduma isaaniitiin baay'ate sababiitiif yookiin akkas ta'a kun minus x square minus 1 ta'a. Negatiiviin kun x squarein baay'isti 1 sin baay'isti jechuudha. So positive 1 as jirti negative 1 as jirti wal bal'eessu jechuudha isaan lamaan. Kana ta'a jechuudha deebiin isaa. X cube minus x square plus 2x dha. So deebiin isaa isa siirra jiru kana ta'a jechuudha. Inni kun immoo gaafa waliin baay'istanii kan isiniin kennu jechuudha. Kunis kanaaf deebiin isaa isa siirra jirudha. Haala kanaan hojjettu jechuudha. Gaaffiin kun immoo gaaffii sagalaffaadhaaf kan kaa'amedha. Isa kanas ofii keessanii solvii gootu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Itti fufnee gaaffii 10ffaa gaafa ilaallu let a is equals to jedhee seetii kana nuu kenne. Bidhaaf immoo seetii kana nuu kenne
two sets of real number yoo ta'an lamman isaanii what is the relative complement of A with respect to B nu jedhe. Amma jalqaba irratti asirratti kan isin irraa eegamu maalidha? Relative complement A with respect to B jechuun maal jechuudha? Kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Miseensa B ta'anii warreen A keessa hin jirre jechuudha. B without A jechuudha. Kanas gaafa ibsinu akkasitiin ibsuu dandeenya. X is the member of B and X is not the member of A kan jennu kana akkasitiin ibsuu dandeenya jechuudha. So miseensota B warra ta'anii eenyu faadha? Negatiivii tokko kaanii 0 jedhanii 1 jedhanii hanga lakkoofsa 10tti warreen jiranii miseensota B'ti. Miseensota A immoo warreen ta'anii this is the member of B. Member of A warreen ta'an immoo lakkoofsa tokko ka'anii hanga lakkoofsa 10tti warreen jiranidha jechuudha. Amma kan keessatti hin argamne negatiiv 1dha hanga 0tti warreen jiranii A keessatti hin argaman. Kanaaf B without A kan jedhu kuni negatiivii tokkoo fi 0dhaa fi hanga tokko gahuutti jechuudha. Garuu tokko keessatti hin hammatu. Kana jechuun negatiiv 1 0 0.999 fudhachuu danda'a jechuudha. Kana fudhachuu danda'a. So amma gaa erga akkasitiin arganne booddee filannoo keenya bukkee gaafa dhufnu A irratti maal jedha? X is minus 1 less than or equal to X, X less than or equal to 0 jedhe. Kuni 0 dabalata. 0 dha achitti warreen jiran garuu hin dabalatu. Kana jechuun 0.1 iyyuu hin dabalatu jechuudha. Kun immoo sirrii miti jechuudha. Amma 0.999 ti jechuudha. Tokko duwwaaf keessatti hin argamsiisu jechuudha. Malee amma 0.99 tti fudhachuu danda'a. Impitii seeteedha kun hin ta'u jechuudha. Sirra kan jiru immoo negative 1 less than X, X less than or equal to 1 jedha. 1 keessatti hammachiise jechuudha. Less than or equal to hin jiraateenaan keessatti argama jechuudha lakkoofsi kun. Garuu leezaanii qofa ta'ennaan keessatti hin argamu jechuudha. Bukkee gaafa dhufnu negative 1 less than or equal to X, X less than 1 nuun jedhe. Kana jechuun lakkoofsi tokko keessatti hin argamu garuu 0.99 keessatti argamuu danda'a jechaadha. So the answer is must be D. Answeriin keenya haala kanaan D ta'a jechuudha. Kana fakkaata gaaffii 10 kanarraa kana fakkaata jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Kun immoo gaaffii biraadha. Gaaffii ammaa kan fakkaatudha jechuudha. Paartii biraadhaa walitti deebina. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Barnoota kana yaada keessan kennu akka hin irraanfanne yaadi keessan isin fayyada sababiitiif akkasitiin nuuf jedhaa akkasuma godhaa barnoota keessan akkasirra sirrachuu qaba. Wanta jettan koomentii irratti nu barreessaa isin jenna. Waan na wajjin turtaniif ammas irra deebinee baay'ee galatoomaa isin jenna. Thank you.